kanaatti rakkoo jaleewwan murna faashistii PP buufanni fayyaa hawaasaaf tajaajila gaarii kennaa kan hin jirre ta'uun barame. Gabaasa qindaa'eef Caalfaajii Bilisummaa. Godina Buunoo Beddellee Aanaa Daabo'annaa keessatti buufanni fayyaa sababa ergamtoota biltiginnaan tajaajila qulqullina qabuu fi yeroo isaa eege kennuu dhabuun jiraattota biratti mufii guddaa uumuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Harmooliin da'umsaaf rakkatan ambulaansii argachuuf yommuu itti bilbilan hoogganaan buufata fayyaa aanichaa namni Faxxanee Solomoon jedhamu bilbila irratti cufuun dhuunfaa isaaf dhimma itti ba'aa kan jiru ta'uu jiraattonni aanichaa ibsaniiru. Kana malees jiraattonni dhukkubsatanii gara buufata fayyaa deeman qoricha gahaa ta'e argachuu dhabuun gara mana qoricha dhuunfaa akka deeman dirqisiifamaa kan jiran yoo ta'u, kun immoo namoota harka qalleeyyii ta'aniif baasii dabalataa ta'uun namoonni hedduun aanicha keessatti dhukkubaan lubbuun isaanii darbaa jira. Buufaticha keessatti hojjettoonni fayyaa tajaajila ariifachiisaa kennan dhabamuun dhukkubsattoonni yaalamuuf hedduu rakkataa jiraachuu fi namoonni hedduun yaala argachuuf gara magaalaa Beddelleetti imalanii gatii guddaa baasaa jiru. Yeroo gabaabaa keessatti buufanni fayyaa aanichaa dhukkubsattootaaf qorichaa fi yaala gahaa hin kennu taanaan baay'inni namoota lubbuun darbanii guyyaa guyyaan kan dabalaa deemu ta'uun ifoomeera. Aanaa Abbaayyaa Coomman keessatti kaabinoonni faashistii bilisiginnaa maqaa buufata xiyyaaraa ijaaruu jedhuun hawaasa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa jiraachuun himame. Dabalatasaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbaayyaa Coomman magaalaa Fincaa'aa keessatti baatii kana keessa maqaa buufata xiyyaaraa hundeessuu jedhuun jaleewwan sirnichaa aanichuma ganda duwwaa lama keessaa abbootii warraa 16 manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa ONM'f himaniiru. Jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf akka himanitti deeggartoonni siyaasa namtokee Koloneel Abiyyi Ahmed namoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan xiyyaaratu dhufee bu'a kanaaf ka'uu qabdu jechuun beenyaa tokko malee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun mana gandaa isiniif laanna jedhanii itti qoosaa jiraachuun ifoomee jira. Magaalota Oromiyaa mara keessatti gareen saamtota bilxiginnaa maqaalee akka koriidarii magaalaa, kaartaa fi pilaanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa dhaabbata dhuunfaa garaagaraa fi kan kana fakkaatan da'oo godhachuun hawaasa Oromoo biyya abbaa isaanii irratti mana maleeyyii taasisuun jireenya daandii gubbaa jiraachisaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Beddennootti jaleewwan murna bilisiginnaa hawaasa saamuu dara nammeessan Caalee Rangameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Harargee Aanaa Baddannoo Araddaa Gooroo Wadoo keessaa jaleewwan murna bilxiginnaa nyaata barattootaa jechuun garee tokko irraa midhaan kuntaala 10 saamanii dantaa dhuunfaa isaanii irra oolfachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti hawaasa qaala'insa jireenyaa waan gara afaanitti geeffatu dhabee rakkatu torban darbe keessa dirqamaan midhaan hawaasa irraa guuran jaleewwan bilxiginnaa baay'inaan 7 ta'an waliin ta'uun qarxamsanii nyaachuu dubbatu. Kana malees lukkeeleen garaa isaanii irra darbuu hin beekne namoota wal dhabanii isaan duratti wali matallachuu qarshii guddaa adabuun saamicha ulfaataa irratti bobba'anii jiraachuun itti dabaluun ifoomeera. Ergamtoonni Abiyyi Ahmed kutaalee Oromiyaa cufa keessatti maqaa adda addaan hawaasa saamuu kan amaleeffatan guyyaa guyyaan osoo qaala'insi jireenyaa mudduu qabeenya hawaasa irraa saaman gargar qooddatanii jireenya qannoo jiraachaa jiru. Aanaa Daannoo keessatti gatiin xaa'oo baay'ee qaala'uurraan kan ka'e qonnaan bultoonni rakkoo ulfaataa keessa jiraachuun himame. Caaruu Gufaa Diinaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar Aanaa Daannoo keessatti gatiin xaa'oo fi shaayii filatamaa kan bara darbee irraa akka malee qaala'uu irraan kan ka'e qonnaan bultoonni humna isaanii ol waan ta'eef rakkoo hamaa keessa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni aanichaa dubbifne tokko jedhanitti gatiin xaa'oo kan bara darbee irratti qarshii 2,200 dabalee jiraachuu himuun haala qonnaan bultoonni naannichaa amma irra jiraniin maallaqa haga kanaan xaa'oo bitachuun waan hin yaadamne ta'us dubbatu. Kana malees saamichi maqaa xaa'oon hawaasicha irratti geggeeffamaa jiru kun dantaa dhuunfaa lukkeelee sirnichaarra oolaa jiraachuu kan himan maddeen qonnaan bultoonni dhiibbaan ulfaataan irra gahaa jiru kunneenis qonni arfaasaa dhiyaatee jiru kun yaaddoo hamaa itti ta'ee jiraachuu dubbatu. Dhimma kana ilaalchisuun hayyoota qonnaa fi diinagdee ONM dubbises yaada kennaniin haala kanaan itti fufnaan egereen qonnaan bultoota aanichaa qofa osoo hin taane kanneen guutuu Oromiyaa keessa jiranii beelaa fi gadadoo ta'uu akka danda'u ibsuun diinagdeen sabichaallee kan amma jirurra baay'ee kufuu akka danda'uu fi
hiyyummaan babal'achuu akka danda'u simaniiru. Hawaasa rakkoo qaala'insa jireenyaatiin nyaatee buluun itti ulfaachaa jiru irratti saamicha maqaa garaagaraatiin geggeessaa kan oolan ergamtoonni biltsiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti duula gama maraan uummata Oromoo balleessuuf bananii jiran hammeessanii jiraachuun kan beekamudha. Iraan US Ameerikaan kasaaraa tokko waraana hin danda'amne yookaan waliigaltee gaarii hin taane akka fudhattu gaafatte. Utuu gabaasa kanaaf Jaalebbuu dhugaa. Eegdonni warraaqsaa Iraan yookaan IRGC pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana hin danda'amne yookiin waliigaltee sirrii hin taane Iraan waliin taasifamu keessaa filachuu qabu jedheera. Dilbata kaleessaa maxxansa X irratti baaseen kutaan basaasaa IRGC akka jedhetti Teheraan uggura buufata doonii Iraan xumuruuf waraana Ameerikaaf yeroo xumuraa erge. Itti dabaluudhaanis Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashiyaan gara Waashingitanitti sagalee qeeqa caalu fudhachaa akka jiran ibseera. Kana dubbisuuf karaan tokko qofti jira. Tiraamp hojii waraanaa hin danda'amne yookiin waliigaltee badaa Iraan waliin taasisu keessaa filachuu qaba. Bakka murtee Ameerikaan itti kennitu dhiphateera jedheera. Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 Iraan irratti haleellaa kan jalqaban yoo ta'u kunis Teheraan irraa Israa'el akkasumas michoota Ameerikaa galoo galaanaa keessa jiran irratti haaloo ba'u kakaasuun cufamuu daandii Hormuuziifis sababa ta'eera. Aanaa guutoo giddaa keessatti ergamtoonni biltiginnaa jiraattota irratti hidhaa fi reebicha raawwachuun himame. Jaalamansiis kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Guutoo Giddaa ganda qajeelaa iddoo addaa Goosuu jedhamutti caamsaa 3/2026 sirna dhablayyiin loltoota PP maqaa sakattaa jedhuun bobba'uun hawaasa meeshaa malayyii irratti hidhaa fi reebicha raawwachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni hidhaman kunneen abbootii warraa lamaa fi daa'imman lama yommuu ta'an isaanis obbo Iddoosaa Bulchaa, obbo Alamuu Qinaatti, Jigsaa Tasfaa fi Abdii Birraatu kanneen jedhaman ta'uun eeramee jira. Kana malees harma Jigsaa Tasfaa kan taate Aadde Shaakkanee Lammii gara jabeeyyii loltoota PP kunneen badii tokko malee reebicha ulfaataa irratti raawwachuun miidhaa qaamaa ulfaataaf saaxiluu maddeen dabaluun himanii jiru. Akka maddeen himanitti jiraattonni kunneen qonnaan bultoota hirmaannaa siyaasaa garee kamiyyuu kan hin qabne yommuu ta'an jaleewwan sirnichaa garuu maqaa waboo deeggartuu fi ilmaan keessantuu hidhatee bosona jira jedhuun kan yakkaman ta'uun ibsanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti hiriira mormii hawaasni garee maafiyaa 120 biltiginnaan ijaaraman irratti geggeessuuf ture sababeeffachuun murni faashistii PP hawaasa irratti reebichaa fi hidhaa raawwachaa jiraachuun himame. Jaalsabaafan Waaggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti caamsaa 2026 murni faashistii biltsiginnaa mormii hawaasni garee maafiyaa 120 irratti qabu hiriira mormiin ibsachuuf wayita daandii gubbaatti walitti qabaman gareen maafiyaa biltsiginnaa humna waraanaa isaa itti bobbaasuun reebichaa fi hidhaa hamaa irratti raawwachuun dararaa turu jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jiraattonni magaalichaa dubbisne tokko tokko Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti jaleewwan sirna nama nyaataa biltsiginnaa garee maafiyaa 120 humna waraanaa fi milishoota isaatiin alatti ijaaruun hawaasa Oromoo badii tokko malee ajaja qaama bulchiinsaa naannoo fi federaalaa irraa fudhataniin ilmaan Oromoo godinaalee akka Wallaggaa, Shaggar, Gujii, Booranaa fi kanneen biroo keessatti bifa dhoksaa fi ifa galeessaan haala nama sururuun ajjeesaa hidhaa reebaa jiraachuun isaanii ifoomeera. Haala kanaan sababeeffachuudhaan hawaasni mirga lubbuun jiraachuu sarbame bifa dhoksaa ta'een saamicha, ajjeechaa, hidhaa, reebicha ergamtoonni sirnichaa irratti raawwachaa jiran mormuun hiriira mormii ibsachuuf qaama dhimmisaa ilaallatuuf gaaffii gaafa dhiyeessan deebii isaanii waan gareen maafiyaa 120 isaan irratti raawwachaa ture ol raawwachaa ooluu maddeen dabaluun ibsanii jiru. Ilmaan Oromoo dararuuf caasaa isaanii gubbaadhaa haga gadiitti diriirfatanii kan hojjetan lubbuu balleessuurraa kaasee saamicha maqaa garaagaraa da'oo godhate kanneen akka ashuuraa deeggarsa milishaa jechuun hawaasa nagaa dararaa kan jiran amma immoo golee Oromiyaa hedduu keessatti garee dhuunfaa ijaarratanii saamicharraa kaasee agaajjechaatti garee fi nama dhuunfaan mirga walii kennanii dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Daabargaa keessatti waraanni murna biltiginnaa manneen jiraattotaa cabsanii seenanii meeshaalee mana keessaa caccabsaa turuun himame. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba.
Godina lixa shaggar aanaa adaa bargaa gandoota kanneen akka warra iluu fi lakkuu qarsaa jedhaman keessatti waraanni impaayiratti gaafa caamsaa tokko 2026 manneen jiraatotaa hedduu cabsanii ol seenanii meeshaalee mana keessaa gadi yaasanii caccabsuun mancaasaa turuu maddeen ONM'f eeranii jiru. Namoota ganda warra iluu keessaa qeen isaanii goolistoota waraana sirnichaan jalaa mancee kunneen obbo Taaffasaa Bayechaa, obbo Dhaabaa Erphaa fi obbo Dirribaa Taaffasaa kanneen jedhaman yommuu ta'an ganda lakkuu qarsaa keessaa ammoo obbo Irkoo Kabbabaa, obbo Nagaasaa Birbirsaa, obbo Leellisaa Kumaa fi obbo Dajanee Baatu namoota jedhaman ta'uu maddeen ifoomsanii jiru. Kana malees guyyuma sana maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hawaasa nagaa hedduu kanneen maqaan isaanii ammaaf adda hin baane badii tokko malee manadhaatti guuraa turuu kan himan maddeen namoonni qabeenyi isaanii jalaa saamame hedduunis jiraachuu dubbatu. Gara jabeeyyiin hidhattoota sirnichaa maqaa uummatichi hin qabne itti maxxansuun dacheema abbaa isaanii irratti waaroo salphinaa itti haguugaa jiraachuu fi qe'ee quufaa fi gammachuun bashaa ture beelaa fi gadda itti galchaa jiraachuus jiraattonni gandichaa dubbifne tokko tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Humni naasuu dhala namaaf hin qabnee fi impaayera bututtuu Minilikiin ijaaramtee kufuuf raafamaa jirtu utubuuf jecha uummata nagaa ba'aa fi gara dhorkaa jiran jaleewwan maafiyaa bilisiginnaa guutuu Oromiyaa mara keessatti oomaa waraanaa isaanii bobbaasuun dararaa ulfaataa hawaasa Oromoo irratti gaggeessaa jiraachuun kan beekamudha. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ergamtoonni murna biltiginnaa hanga kaardii filannoo fudhatanitti miindaa hin argatan jedhanii hojjettoota doorsisaa jiraachuun himame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa torban darbirraa eegaluun hanga kaardii filannoo fudhatanitti miindaa hin fudhatan jechuun hojjettoota doorsisaa jiraachuu hojjettoonni yuunivarsiitichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hojjettoonni yuunivarsiitichaa ONM dubbisee akka jedhanitti hanga waraqaa filannoo fudhatanitti miindaan isiniif hin laatamu jechuun jaleewwan bilisiginnaa seera hojii fi mirga hojjettootaa irratti dhiibbaa uumuun isaanii nu yaaddesseeraa jedhu. Filannoo irratti hirmaachuun dirqama keenya miti garuu hojii keenya irraa osoo hin hafin miindaa keenya dhaabsisuun seeraan alaa jechuun yaada qaban ibsaniiru. Kanaan walqabatee hojjettoonni yuunivarsiitichaa tokko tokko sodaa fi shakkii keessa galuun hojii idilee isaanii itti fufuu fi maatii isaanii jiraachisuuf miindaan ji'a murteessaa waan ta'eef doorsisni akkasii rakkoo qorqalbii hawaasummaa fi dinagdee cimaa kan irratti uumu ta'uu ifoomsaniiru. Ergamtoonni faashistii bilisiginnaa akka waan filannoo haqa qabeessaa geggeessaa jiraniitti fakkeessaan kuulaa kan jiran dhaabbata barnoota olaanoo impaayeratti cufa keessatti barattoonni kaardii filannoo fudhatanii gara maatiitti galuun akka filatan dirqamsiisuun hojjettoota immoo hanga isaan kaardii filannoo fudhatanitti kaffaltii hojii idilee isaanii dhorkachuuf doorsisa hamaa irratti geggeessaa jiru. Iraan ejjennoo laaffisuun marii Ameerikaa keessatti faayila niwukilaraa hammachiisuuf waliigalte jedhu maddeen jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Iraan alreewwan qabdu tokko tokko dhiistee sagantaa niwukilaaraa ishee Ameerikaa waliin marii keessatti hammachiisuuf waliigalte jechuun maddeen dilbata kaleessaa Al Arabiyaatti himan. Kunis dhimmicha yeroo biraatti dabarsuu irratti cichuu ishee duraanii irra jijjiiramaa agarsiisudha. Qondaalli olaanaa Iraan tokko sanbata darbee Rooyitersiif akka himanitti yaadni Teheraan jalqabaa dooniiwwan daandii Hormuz keessatti deebi'anii banuu fi uggura humna galaanaa Ameerikaa xumuruu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u marii niwukilaaraa sadarkaa boodatti akka hafuu taasisaniiru. Haa ta'u malee maddeen Al Arabiyaatti akka himanitti Iraan amma sagantaa niwukilaaraa ishee irratti mari'achuuf waliigaltee jirti. Badhaadhina yuuraaneemii hanga dhibbentaa 3.5tti daangessuu fi kuufama yuuraaneemii badhaadhina qabu amma qabdus suuta suutaan hir'isuuf yaada dhiyeessiteetti. Yaadni fooyyee kun uggura Ameerikaa kaasuun jijjiirraa suuta suutaan daandiin Hormuz akka banamu kan of keessatti hammate ta'uu maddeen kun kan himan yoo ta'u Teheraan gaaffii loltoonni Ameerikaa naannicha keessaa akka ba'an dhiyeessite akka dhiiste himaniiru. Inumaayyuu Iraan amma waraana Ameerikaa naannoo daangaa ishee irratti ijaaramaa jiru dhaabuuf barbaadaa akka jirtu maddeen kun ni mul'isu. Akkasumas aleellaa gara fuulduraatti akka hin raawwatamneef wabiiwwan idil addunyaa kennuuf barbaadaa jirti. Kunis kan ta'e ergaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jechoota sirrii yaada Iraan jalqabaa kana hin ilaalle ta'us fudhachuun isaanii hin oolu jedhanii ergaa dubbatanii booda Teheraan ammallee gatii guddaa gahaa akka hin kaffallee ibsaniiru.